Yoo yaa jenna jirtu kabajamtoonni maatiiwwan lammishootuu warra hin beekneefanii lammidhaa lammishootuu birraati har'ammoo viidiyoo bareedduu tokko akkamittiin akka intro hojjennu yookiin immoo akkamittiin yuutuubii keenyaaf yookiin immoo viidiyoo keenyaaf yookiin immoo suur-sagalee keenyaaf intro bareedduu ishee yeroo daqiiqaa tokko hin guutne gidduutti akkamittiin akka hojjetannu qabadhee isiniif dhiyaadheera jechuudha. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti na hordofaan affirraa kiyyaa mee sana dura garuu intro nani qopheesseeru wayii tokko sin agarsiisaati. Sanaan booda immoo intro gosa sana akkamittiin akka qopheeffachuu dandeessan walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf na hordofaa jechuun barbaada. Kunooti. Bareedu. Namatti hin tolu. Kun haala kanaas kana suura keessan lama keewwattanii as kanatti immoo barreeffama maqaa YouTube channel keessanii barreeffattanii maal gochuu dandeessu jechuudha. Intro kana qopheessuu dandeessu. Inni biraanii inni lammaffaan kunuunsa kanadha. Mee ilaalame. Welcome to Lammishootu. Wow. Barnoota ammas barnoota kana taa'uu qaba kaayyoon Oromoota. As kanatti suura keessan godhattu intro kanallee hojjetachuu ni dandeessu jechuudha. Inni biraa immoo inni kunillee hin jira. Intro baay'ee qopheesseera garuu warra kana saampilii qofan sin agarsiisaa jira jechuudha. Argitanii? Kun akkatti intro kana qopheeffachuu dandeessu jechuudha. Kana qofa otoo hin taane intro baay'eetu jira. Intro akkasii kana qopheeffachuu dandeessu. Kanaaf akkamittiin akka gosa intro kana akkamittiin akka qopheessinu sin agarsiisa jechuudha. Kanaaf haga dhuma viidiyoo kanatti na hordofaa affeerraa kiyya. Kana gochuuf jalqaba maal gootu web browserii seentaniiti. Sanaan booda maal jettanii barreessitu flixipress.com jedheen barreessa. flixipress.com jedheen barreessa. Sanaan booda interan godha. Kunooti naa baaseera jechuudha. Asiitii register kan jedhu jira, login kan jedhu jira. As kan ammoo get started for free kan jedhu jira. Kanaaf ishee kanatti buuna jechuudha. Get started for free kan jettu kanatti buuna. Isheetti click gootu. Sana booda page kana kan nuuf baasa yookiin immoo website kanarratti intro hojjetachuu fi foormii kana guutuu qabna. Jalqabarratti username nu gaafata, first name, last name nu gaafata. Kanaaf first name callistanii waan nuti tole barreessitu fakkeenyaaf ammaani Oromoo jedheen barreessa username kiyya. First name kiyya ifa boruu jedheen barreessa. Maqaa abbaa kiyya boruu jedheen barreessa. Maqaa isinitti tole barreessuu dandeessu rakkoon qabu. Maqaa keessanis barreessuu dandeessu. Email address jedha. Email address immoo email address hojjetu garuu kan baay'eetti hin fayyadamne galchuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma akkatti email kiyya galcheera. Kuno tick naa godheera jechuudha. Tick gochuu qaba email keessanii. Sanaan booda asiitii password kan jettu gaafa buutanii ofiisaallee generate gochuu danda'a. Yoo barbaadan akka systemni generate gochuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo ofii keessan kennuu dandeessu. Fakkeenyaaf amma 1234567 jedhee mangalchaa. Confirm password jedha. 1234567 jedhee galchaa. Password galchitu confirm gootu password sana. Sanaan booda dhuftaniiti I agree kan jettu kana checkbox kana check gochuu qabdu. Sanaan booda I'm not robot kan jettu kana check gochuu qabdu jechuudha. Sanaan booda gaaffii akkasii isiniif fida. As keessaatti motorsaayikilii fidadhu jedha. Isiniif kan biraa fiduu danda'a. Kanaafuu gaaffii manni isin gaafatetti hundooftaniiti waan sana check gootu jechuudha. Motorsaayikiliin bakka jirtu laaleen tiik godha. Kunoo tiik godheera. Sanaan booda verify jedha. Verify naa godheera. Sanaan booda register kan jettutti buutu jechuudha. Erga kana verify isinii godhee register kan jettutti buutu register gootu. Kunoo na seenseera. Gara websaayitii Flixipress kanatti seeneera. Sanaan booda maalan jedha kunoo ishee kanarratti buutu jechuudha. Get free plan kan jettu irratti buutu. Sanaan booda kunoo asirra intro baay'eetu jira jechuudha. Intro template baay'eetu jira. Templateota kana keessaa garuu kan nuti fayyadamuu dandeenyu kan free ta'e qofa filanna jechuudha. Maal jennaan inni kan kanfaltii gaafata. Fakkeenyaaf amma gaafa gad harkisnu shittiin kun amma freedha. Plan jettee free jetti kun freedha. Kan free hin taane ni jira garuu. Kan free hin taane ni jira. Fakkeenyaaf amma kunoo expert kan jedhu jira kuni. Expert kan jedhu jira. Fully access gochuuf kana kanfaluu qabna jechuudha. Kunillee expert jedha kanfaluu qabna jechuudha. Kan free ta'e qofa akkamittiin akka fayyadamnu yookiin immoo akkamittiin akka argannu isin agarsiisu waan hin barbaadeefanii as dhuftaniiti akka inni kan free ta'e qofa isinii baasuu fi kunoo ishee kana show plan for all plans kan jedhu kana asirratti kilik gootaniiti free kan jettu kanarratti filattu. Sanaan booda kan free ta'e qofa kan kanfaltii isin hin gaafanne isinii baasa jechuudha. Kunoo warra asirratti argitan kun hundumtuu maal jechuudha. Intro free ta'antu jira jechuudha. Intro gara 123 intro gara 15 kan free ta'e asirra ni jira jechuudha. Kanaafuu kan barbaadan as keessa filattaniiti ittiin intro mataa keessanii hojjetachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf jalqabarratti maal goonaa meeshee kanaa filannu kun itti shittii kanaa filannu intro ishee kanaa filannu kilik irratti goona. Kunoo tinaaf baaseera. Sanaan booda kunoo ilaaluu yoo barbaaddanii kunoo ishee kana taphachiistan ilaaltu jechuudha intro sana. Mee full screen an godhaati. Sanaan booda taphachiisni ilaalla.
bareedi kunillee bakka express jedhu kanatti maqaa keessan barreeffachuudha. Kanaaf kana fayyadamne akkamittiin akka intro hojjennu laallachuudha mee jalqaba irratti. Kunoo as gara jalaatti maal jetti? Kunoo as kanatti customize now kan jedhu jira. Customize goone gara mataa keenyatti jijjiirrachuu dandeenya jechuudha. Intro kana irratti kilik goona yookiin irratti okay jenna. Customize now isheetti irratti buuna jechuudha. Sanaan booda maal nu gaafata? Upload image jedha. Image keenya upload goona jechuudha. Yookiin image yookiin immoo logo qabaattan logo keessan upload itti gootu jechuudha. Fakkeenyaaf amma image kiyya shuma kanatti fudhadha. Kunoo image kiyya naa fudhateera. Proceed kan jettu kanatti buutu jechuudha sanaan booda. Isheetti buutu. Sanaan booda suura kana akka nuti resize goonu yookiin immoo akka nuti irraa kunnu nu gaafata. Ishee kana sirreessitanii adjust godhattu jechuudha. Suura keessan kana sanaan booda anaaf akkanatti naaf haa ta'u. Yaa sanaan booda next kan jettu irratti next itti buutu. Achiin booda next erga jettanii title itti barreeffadhaa jedha. Bakka kunoo isheetti kana flixipress.com bakka jettu kana maqaa YouTube channel keessanii barreeffattu jechuudha. Fakkeenyaaf amma Lammishow Tube jedheen barreeffadhaa jechuudha maqaa YouTube channel kiyya. Sanaan booda title color kan jedhu jira. Titlein keenyi kuni yookiin immoo Lammishow Tube kana nama jedhe kuni colorii maaliin akka nu barreeffamu filanna jechuudha. Fakkeenyaaf amma mee kan filadhu ishee kana filadhu. Okay. Sanaan booda sitti add audio kan jettu jirti. Yoo audio classically jala galchuu barbaaddan yookiin immoo audio mataa keessanii yoo jala galchuu barbaaddan illee kun as kana dhuftanii add audio jettaniiti audio qabdan upload gootanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Yoo immoo lakkiin barbaadu default ma kanuma achirra jiruun fayyadama yookiin immoo kanuma intro kanarra jiruun fayyadama wettan immoo akkuma jirtu dhiisuu dandeessu jechuudha. Kana sanaan booda immoo egaa viidiyoo hojjettanii xumurtanii yookiin immoo erga intro kana hojjettanii xumurtanii gaafa download gootanii quality kamiin yookiin immoo resolution kamiin akka inni download sirrii ta'u filatu jechuudha. Asii 720 fi 1180tu jira. Yoo isa guddaa filattanii jechuun barbaada maal jennaani akkuma pixeliin isaa guddachaa deeme quality'n viidiyoo sana maal ta'a deema jechuudha guddachaa waan deemuu fi ani asirratti kunoo HD filadha 1180 jechuudha. Sanaan booda erga kana gootanii erga kana filattanii as dhuftaniiti jala kana create preview kan jettuu fi submit order kan jettu jirti. Create preview kan jettu bataniin jirti batanii sanatti buutu. Sanaan booda kunoo irra keessaaf jala view my preview kan jedhu jira. Jala kanallee view my previews kan jedhu jira. Isheetti buutu. Click to preview or edit kan jedhu jira. Isheetti buutaniiti maal gochuu dandeessu jechuudha. Intro amma jenne kana ilaaluu dandeenya jechuudha. Ishee kana dhufnee si taphachiisna. Wow, that's amazing. Argitanii Lammishow Tube. Kun akkuma argitanii intro kana hojjennee xumurreerra edit goonee xumurreerra sanaan booda maal gochuu jechuudha. Download gochuu ni dandeenya jechuudha. Intro keenya kana download gochuu dandeenya. Sanaan booda maal jenna kun as kanaati place order kan jettu jirti isheetti buuna. Sanaan booda gara duraatti nu deebisa. View my order kan jedhu jira. Isheetti buuna. Sanaan booda download and share kan jettu jirti gara jalaarra jechuudha. Isheetti buuna. Sanaan booda download SD kan jedhu jira. HD kan jedhu jira. Quality gaarii kan qabu HD waan ta'eef download HD kan jedhu toflattanii bareedaadha jedhee yaada. Anamma HD ta'een download godha. HD isheetti irratti bu'a. Kunoota akkuma argitanii download naa gochaa jira jechuudha. Kanaafuu harkatti download godhatanii maal gochuu nan danda'a jechuudha. Intro kana fayyadamuu nan danda'a jechuudha. Amma sin agarsiisuu qofaaf waan ta'eef ani kan download ta'aa jiru kana cancel godhatanii ammallee kan biraa dabalataan lammaffaa sin agarsiisa. Websaayitii mammaa seenna flixipress.com jenna. Get started for free jedha. Silla password save godheera waan ta'eef directive naa seene password nan gaafanne. Duubatti deebinee irra deebinee seenna. Sanaan booda irra deebinee seeneera kunoo amma ishee kanaan hojjenne mee lammaffaa immoo kamiinaa hojjennu. Mee randomly mee kamaa fudhannu warri kun hundumtuu firiidha. Mee ishee kana fudhannu mee ishee kana fudhannee hojjennu intro mataa keenya intro kana fakkaatu hojjenna jechuudha. Intro akkasii hojjechuuf kanaaf maal goona kuna dhufneeti customize now kan jettu jirti akkuma isinitti hime. Customize now kan jettutti buutu. Sanaan booda upload image jedha. Ammallee image keenya upload goona. Mee image kam upload godhu? Isheetti kanan upload godha image. Sanaan booda image kiyya naa fudhateera. Proceed kan jettu jirti isheetti buutu. Image keessan adjust gootu. Sanaan booda next jettu. Sanaan booda akkuma sila siniin jedhe audio jala galchuu barbaadan kun as kanatti buutu. Yoo barbaanne immoo audio machirra jiru sana fayyadamuu dandeessu jechuudha. Sanaan booda intro text kan jedhu jira. Final text kan jedhu jira. Intro text irratti amma Lammishow Tube jedhee maqaa YouTube channel kiyyaa barreeffadha. Final text irratti immoo like, share, subscribe jedheen barreessame. Sanaan booda as dhuftaniiti choose a resolution kan jedhu jira yookiin immoo resolution ittiin download gochuu barbaadan filattu jechuudha. Akkuma sila siniin jedhee kan guddaa filattanii bareedaadha yookiin immoo kan resolutionii gaarii qabu filattanii gaariidha jechuudha. Kanaaf ani amma 720 filadhee
Sanaan booda as kanaatti create preview irratti buuna jechuudha. Sanaan booda dhuftanii kun as kanarraan karaa harka mirgaa view my previews kan jedhu jira. Tokko isaarratti buutu kan sadiitti irratti buutu. Kunooti my order jala galcheera. Isheen kun ishee sila hojjedheedha yookiin immoo ishee sila hojjennedha. Isheen kun immoo ishee ammaati. Sanaan booda ishitti kana download gochuu dandeenya jechuudha. Download SD fi HD ni jira. Kun haala kanaan download goonee fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kana yommuu ilaaluu barbaadan immoo click gootanii preview gochuu dandeessu. Mee preview goonee ilaallu. Intro ammoo jennee kana waliin ilaallu. Full screening godha. Full screening godhee sana agarsiisa. Ilaalame. Kanaaf gabaabumatti yeroo daqiiqaa tokko hin guunne gidduutti intro babbareedaa akkasii kana websaayitii Flix Press kanaan maal gochuu dandeessu jechuudha. Hojjetachuu ni dandeessu jechuudha. Kana qofa miti. Baay'eetu jira kun duubatti deebitanii kun warra ammaan nuti hojjennedha. Isa kaan access gochuu barbaadanii ol harkistaniiti. Kun ishee kana automated template kan jettu jirti. Isheetti okay jettanii jalqaba preview gootanii taphachiistanii kan isin tolee fayyadamtanii suura mataa keessanii yookiin loogoo mataa keessanii akkasumas teekstii mataa keessanii itti galchuutiin kanfaltii tokko malee sa'aatii gabaabduu gidduutti intro bareedduu ishee akka YouTube channelii keessaniif yookiin immoo viidiyoo keessaniif hojjetattan jechuun barbaada. Viidiyoo irraa kanarraa akka barattan viidiyoo irraa kan akka jaallattan abdii guddaan qaba jechuudha. Kanaaf waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma jechuun barbaada. Warreen subscribing goone garuu maal eegdu maal rakkoon keessan emailiin qabdanii yoo emailiin qabdan ta'e daraa waaqa akkamittiin akka emailiin banamu ani viidiyoo jedheera viidiyoo sana ilaaluutiin emailii mataa keessanii banadhaati subscribe godhaa nama jajjabeessa. Bakka subscribe godhaa callistan ilaalina. Warri like hin goones like godhaa maal quba keessan sin nuqqube jedhitti bu'i maal rakkoo qabame. Homaan ta'u kun. Kanaaf gabaabumatti wal jajjabeessinu wal biraa dhaabbannu jechuun barbaada. Waan dhaggeeffataniif ammallee guddaa galatooma jechuun barbaada. Hanga viidiyoo biraatiin wal arginutti